Biidiyoo waan baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa rabbi sin jaaladha siifan du'a oggaa waliin jedhan jaalallees haa ta'u abbaa manaas haa ta'u lakka dubbii sobaati kuni garaansaa keessi summii lapheensaa summii ammuma fe'e tammaattu ammuma fe'e waan fe'e gootu akka daandirratti ishee salphattu maaliif taasisa digimtitti godhe mucaan kuni mucayyoo kanatti jechuudha. Mucaan kophee amanan dhungatu kun jechuudha maal dhungataa mitiinni digimtii sana akka seexanni itti dhufu taasisa afaan arabaffaatiin itti dubbata mucayyoon bakkee irratti teessisaa garaa ciniinaa akka isheen daandirratti baay'ee nama afaan irratti dubbachuu nama saalfachiisa dhugaa rabbii akka isheen teessisu gootuse garaashii ciniina afaanini cufaa kan biraa miti afaan isaa akkas taasisuun taasisa jechaan jira indorsisa garuu haadha manaasaa jaalallee isaati waliin bultii inni jaarre mana tokkotti hin galle malee waggaa 6 wajjin jiraatan jaalalaan jechuudha haati manaa haadhuma manaasaati idummoo fi ammeenya ta'e maal godhe kanatti saaba maal godhe digimtii kanatti godha minama kamii wajjin jiraanna yaa rabbi mee nu sirreessi yaa rabbi nu qajeelchi waan akkanaatu jira amma jaalallee isheeti takka takka lubbuu yuun dhabdeef beektani waan akkanaatu jira oggaa akkatti xiqqoo isheen dhaqee akka dhungatu taasa'u daqiiqa takkatti garaan ciniine mucoodaan bakkee irratti teessise akka isheen san qaanoftu akka isheen namni itti kolfu akkas taasisa jechuudha dhugaa baay'ee nama saalfachiisa maatisaa Suudaaniidha haatisaa Itoophiyaadha garuu Suudaanii jiraatti abbaansaa Suudaaniidha inni nigdiidhaaf deddeebi'a oggaa nigdiidhaaf deddeebi'a isheetu riippoortiidhaa fuudhaa isheetu iddoo guddaa qaba garuu daqiiqa takkatti ishee haqee jechuudha waan takkanaatu jira haa ta'uyyuu malee immoo isatu haadha manaatiyyaa kana yookiin jaalallee kiyya naaf fattashii jedhee mucaa isa jiinsii daalacha keewwate kana waamee jechuudha isheen hin beektu inni sun inni qophaa'ee bilbila isaa haqeet wanta nama wajjin tekstii barreessu hundumayyuu dallateet qophaa'ee dhufe oggaa inni islaan beeka waan garaa isaa silaasuma isa abbaa yuutuubii kana isatu yoo waamee jechuudha erga waamee booda bilbila ishii keessatti waa argama erga waa argame egaa manfasii sana yookiin immoo sheexana sanatti erga qaanni silaa baatetti deema seexanicha jechuudha waan akkanaatu jira dhugaa rabbi fuute nama kamii wajjin akka jiraatan baay'ee nama sodaachisa baay'ee nama rakkisa yeroo ammaa kan abbaa manaa ishiiti waan kanatti yaadattee abbaa manaa jechuun qoosaa miti qaama ishii bukkee tokkooti oggaa kana ta'u ka daqiiqa tokkotti oggaa ishee kaadeto daqiiqa tokkotti akka namni itti kolfee bakkee irratti waan akkana irratti raawwatamu maaliif eega ammuma fe'e ammaattu ammeenya ishii kana immoo kanaan deebisuu miti wantoota hedduu jira addaan bahuun hin jira maa rakkoon qabu amma ishee akkasitti salphisu daandirratti isaafis cubbuudha waan takkanaatu jira namni gara fuulduraatti akka ishii kana waan beekne yoo ta'e malee namni wajjin bultiin godhatee yaadu ani san beekne ka akka laphee san beekne jechuudha anuma godhata bultii wajjin deebitee jireenya eegaltee yaadu amma ishii baataniiti nama ganaa waamanii baataniiti xiraadhuma sanaan qaamni ishii madadaan badee jira xiraadhuma sanaan fuudhanii deeman baay'ee yeroo ammaa kana nama sodaachisu baay'ee heenyu amanani heenyu amantu shamarraniitti ishii dhiirati samnam nama namun jiru yeroo ammaa dhugaa gara jabina akkanaan agarre isa iyyuutti rarraati inna amattee deemti ishiin amattee deemti miskiin dhugaa rabbii fuute gara jabina du'a soo ta'e kanumaa jechuudha daqiiqa takkatti ishii ajjeese biraade du'uma wayyaa kanarraa idoo ukinif namoota shebee kan bakka shebee kan ta'e maal godha fuulli ishee dhokatee jira baay'izawwee garuu aguugamee jira iduma ta'uyyuu idoo du'as ta'e kanuma bakka jijjiirani daqiiqa takkatti inni du'aaf ishee kenne kalas maalifi du'uma wayya kana daandirratti akkatti ishee salphisuur du'a wayya gara jabina dhiira tokko shamarranis numa jirti garuu dhiirri takka jabina isaa boletti qaba garuu haadha qaba garuu nabu
shamarran fira shamarranii irreen dhabu waan biraa dhabu jechuudha gara jabina kanaan agarre wanta akkanaatu jira gara fuulduraatti nama wajjin akkatti jiraatan gara jabina nama wallaalchisa dhugaa rabbi baay'ee gara nama jabeessa wanta akkanaatu jira garaansa fuulli isaa akkatti ifa garaansa keessa summii kana baatee deema sheexan wanta akkanaatu jira isheen kana maal quba qabdire jaalallee ku jetti abbaa manaa ku ganum boruutiin bultii godhadhu jetti inni garuu yookiin biyya Suudaanii sanatti waa qopheessee ishee kanarratti kana raawwata yoo qopheessee shuma qopheesse sana biraan naqu maaliif gidiraa sababa oottiin addaan bahan maaliif dhiyeessa namni tokko yoo bahu barbaade bahudha malee akkanatti kun kana waan akkana namarratti raawwachuun rabbi fuuldurattis gaarii miti lafuma kanarratti amma jiraannutti irree gaarii miti waan boruu daa'ima horachuu dandeenya daa'imni keenya waan taatuun beekamu kana yaaduu qaba malee daarigtiidhuma shii miidhuu bichaa miti maal gochuun qaba moo ani boru ijoolleen koo maal taati awoon du'eoo kana yaaduu qabu malee daarigtiidhuma nama miidhe sana nama miidhuu bichaa miti bitaa mirga garagaran ilaaluudha nama miidhachuun baay'ee salphaadha nama miidhuu barbaadan ta'ullee garuu gaariidha bira taruut gaariidha waan hunda isheen irratti jaalallee biraa fidde miti aanan biraa fiduu danda'a inni kana fakkaata malkiidhaan bifaan jechuudha hambiraa argaa fidachuun danda'a ishii addachaa lama caaltu kanaafiyyuu maaliif gidiraa yaada deemte isheetu waan isarratti waan kan raawwate isheetu salphate malee isaa miti hambiraa fiduu hambiraa irratti jaalachuu bakka isarree wayya kana gochuu kanarra jechuudha sheexana kana baatee deemee ganaa isheetti kana afuuratti baafate dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'iba an akka viidiyoo kanaa gara na nyaateen jiru baay'ee ani numa laalti ta'ee kana salphina kana ittumatti deebiti ta'ee rabbi naa beeku akkasii waggaa jaa wajjin jiraatanii waggaa jaan kana keessatti immoo bultiin godhanna jennee itti yaannaa inni beeka lafarraa harkisa durumayyuu isheen barbaanne waggaa jaa jechuun kan kana calas walee ganinuma jiraata ullee baay'ee dheeraadha beeka akkasitti lafarraa harkisa isheen immoo dhuguma jettee kokkofaltiif ganaa bultee godhannaa fuulletti bultii godhannaa jedhee tan yaadee jira jireenya godhannaa akkasitti inni ittaasa'a isheen immoo dhuguma seetee sesseeqxi kana gudiishii maal quba qabdinnani boolla qotaafii jiru rabbiin isaa afuudhuti dhugaa waaqayyo wanta akkanaatu jira waggaa amma kana keessatti kaa inni biyya Suudaanii sana laazim waan dhabu kanaaf kana itti yaada tonkulii kanaa jechuudha gidiraa ta'uun qabu gidiraatti yaanna naa deemu malee kana yaaduun shaggaan miti namaaf haa deemu isheenis immoo carraashiitii yookiin immoo numa haasofsiistu kanatti haafuftu malee gidiraa yaaduun faayidaan qabu yaadudha bitaa mirga fuulletti ofii